ilaalaal warri yeroo sanii qooy na dhageeffadhu warri namni biroo maayikii hin banatina warri yeroo san jiru Muuseetiin amanuu taana Waaqayyottillee kafaranii jiran Muuseettillee kafaranii jiran tokko jedhiinaa qabadhu. Ati osoo yeroo san jiraattee warra kaafiraa keessaas tokko hardhallee kunoo kafartee jirta kaafira keessaas tokko. Ati osoo durillee jiraatte ima kaafira jechuu akka yaada kan keeti kanatti. Sadaffaa afuraffaa irratti immoo yaaduma tamma keette kanaan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam dubbatamee ka jette kanaan masfartii kanaan iyyuu Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam nabiyyiin ta'a. Maaliif dubbatamee fi jira waan ta'eef. Rabbiin Qur'aana keessatti suuraa boqonnaa 7 ayata 157 irratti Qur'aana suma dhiyoo dhufe immoo asiin dura Tawraatii fi Injiil keessatti nabiyyiin hin barreessinee fi hin dubbisne akka dhufu dubbatamee jira. Isa dubbatamee ture san ka isa arganii jedhe. Injiilis Tawraatis nan baafadha bakka ati maaliif akka dubartii wacca nama jala osoo namni asu sobadhaayuun dubbiin keessan kun wanta gaafadhu wajjin waliin fakkaata. Annista wallaahi maakii qabadhu khalaas afuuf tasrimaa. Gaafii gaafatteemi erga gaafii gaafattee kaateen booda haga namni xumuru eeg akka dubartii nama jala wajjin amma sa'aatii kana dubartiin nama jala wacoo dhiistee jirti. Namicho ani sinarraa akka keetti sina naasayin yeroo keessattuu yeroo waa'ee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam haasawna jalan dubbate kabajaa qaban maqaan isaanii amma maayikii qabadhu na dhageeffadhu osoo anin xumurin na jala naasayin na jala haasofta taanaan gadi buutee jala teettee dhageeffadhu tolee. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam timbiitiin dubbatamee jira dubbatamee jira. Suuraa boqonnaa 757 irratti Rabbiin Qur'aana keessatti nuuf himee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam isa Tawraatii fi Injiil keessatti barreeffamee isa argan. Isa barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye akka dhufu ka toltutti isaan ajaju ka hamtuu irraa isaan dhoorku ka waan gaggaarii halaala isaanii taasisu ka waan fofokkataa haraama isaan irratti taasisu ka isattis amanan ifa isa wajjin bu'ettis ka amanan jedhee Rabbiin guutuu isaa san keessatti dubbate tole hayyee ammas Yesuus Kiristoos illee akka inni dubbate dhufiinsa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akka inni dubbate suuraa boqonnaa 61 ayata 6 irratti Nabiyyi ergamaa maqaan isaa Ahmad jedhamuun isin gammachiisuuf gara keessan dhufee jedheen ummata Israa'eliitiin. Yeroo inni Yesuus Kiristoos alayhi salaam nabiyyi yookiin ergamaa maqaan isaa Ahmad ta'een isin gammachiisuuf gara keessan dhufee jedheeniin ummata saniin jechuudha. Kanaafuyyuu gammachiisee jira jechuudha akka eenyu dhufu akka Nabi Muhammad dhufu alayhi salaatu wassalaam. Hayyee ammas ka sadaffaadhaa immoo ka itti aanu macaafni amma isin harkaa qabdan kuni ka barrazameedha. Rabbiin Qur'aana keessatti nutti himee jira. Isuma barrazame kana keessatti hoo waa'ee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam keessatti hafeeraa ka jedhuudhaaf eeyyan wantoonni muraasni keessatti hafee jira. Kama amma barrazamee akka barbaadan godhanii ka barbaada itti makanii ka barbaadan keessaa baasan kana keessattis ima hafeera. Mee muraasa isaa haa ilaallu. Isaayyaas boqonnaa 429 lakkoofsa 12 irratti isa barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye saniin dubbis jettanii yoo itti kanitan an dubbisuu hin beeku jedhaa jedhe. Gaafa Gabri'eel yookiin Jibriil alayhi salaam gaara Hiraa achitti itti dhaquu dubbis jedheeniin dubbis jennaan maa ana biqaari ani dubbisuu hin beeku jedheeniin ammallee dubbis jedheeniin ani dubbisuu hin beeku dubbis jedheen ani dubbisuu hin beeku iqra bismi rabbika alladhii khalaq maqaa rabbii uumaa kan keetiitiin dubbis jedheen deebi'eetiin jechuudha. Isa ilma namaa kana uume. Laal kanaafuyyuu timbiitiin kun eenyurra raawwatame? Nabi Muhammad irra raawwatame alayhi salatu wassalam qaama biraa tokko irratti hin raawwatamne. Qaama biraa tokko irratti hin raawwatamne. Ammallee keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irratti obboloota isaanii keessaa raajii akka keetii isaaniif nan kaasa jedhee Muuseedhaan. Obboloota isaanii keessaa raajii akka Muuseedhaa akka ka'e eenyu ni ree? Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Nabi Muhammad raajii akka Muuseeti. Raajii guddaadha. Muusee sirriitti kennamee jira. Nabi Muhammad illee alayhi salatu wassalam sirriitti kenname. Muuseen haadhaaf abbaa qaba. Nabi Muhammad illee alayhi salatu wassalam karaa haadhaaf abbaatiin dhalatan. Garuu Yesuus Kiristoos hoo dubartii qofa irraa dhalate. Haadhaaf abbaan walitti dabalamanii osoo hin taane
dubartii qofarraa rabbii isa argamsiise. Kanaafuu raajii akka Musee ta'uu hin danda'u jechuudha. Ammas Yesuus Kiristoos wantoota asiin dura darbe isa san mirkaneessuuf seerota asiin duraa san hujii irra oolchuuf abboomota san hujii irra oolchuuf dhufe malee isa san dhugoomsuudhaaf dhufe malee seerri haarawni biraa itti hin kennamne. Garuu Nabi Muhammadiin hoo alayhi salaam seera haarawatu itti kenname. Seerri haarawni itti kenname. Kanaafuu Nabi Muhammadiif alayhi salaatu wassalaam macaafa keessatti dubbatamee jira. San qofaallee miti. Yesuus illee kakuu moofaa keessatti kakuu haarawa keessatti kun kakuu moofaa keessatti kakuu haarawa keessatti Yesuus Kiristoos illee dubbatee jira. Waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Maal jedhe wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti maal jedhee dubbatee ilaa manni keessan onee hin hafa. Maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha hamma jettaniitti ana hin argattan jedhe. Maqaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Muhammad jechuun galateeffamaa jechuudha. Muhammad alayhi salaatu wassalaam galateeffamaa jechuu erga ta'e Yesuus Kiristoos maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha hamma jettaniitti ana hin argattanii jedhee dubbatee jira. Kanaafuu yoo Nabi Muhammadiin alayhi salaatu wassalaam itti hin amanne taate yoo maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha hin jedhin taate Yesuus Kiristoosiin hin argattan taanaan Yesuus Kiristoos keessanii miti jechuu kenna muslima inni. keessanii miti እናንተ አይደለም የኛ ነው አልহামዱሊላህ እሱ ሙስሊም ነው የኛ ወንድማችን ነው ሙስሊም ነው እሱ ሃዬ አማስ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መቃ ዋቀዮቲን ዱፌ መቃ ረቢ ተኮቻ ኢሳ ኡማን ከፈይቲን ዱፌ ማለ በተማ ተኩመናን ከነኒ ሲኒ ዮፋዩ የሮ ነጀለን ዱባቲኒ የሮ አዋይ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወጋ ወሊ አንዱበት ነጀለን ዱባቲን ሲንጀ ደጀ ጋፊ አጋ አንጡሙሩ ነጀለን ዱባቲን ፉራቱ ፍዲሱ መልገከቲ Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha gaafa jedhu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maqaa Waaqayyootiin dhufe. Safayyaa qulqulluurraan dubbatu. Fudhatuuf dhiisuun mirga keetii ragaa nagaafatti sii kennaa jira na jalan dubbatiin tolee. Barreeffataa deemi booda dubbisattaa dhattee. Macaafni qulqulluu waa'ee nabiyyiin beekuuti. Iddoo biraarraa kan naa kennitu qabda. Maayikii qabadhuu na jalan dubbatinii yookii gadi bu'i taaptaap godhe. Tolee na jalan dubbatiin. Wangeela Maatiyos qoy jalataa ishee erga dabadhabde jalataa yeroo waa'ee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam an dubbadhu xiqqoo malee na jalan dubbatina yoo barbaadde jala kanaa deemi kabajaa guddaa qaban isaan nu biratti alayhi salaatu wassalaam. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 39 irratti maqaa Waaqayyootiin kan dhufu sun galateeffamaadha jedhe. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maqaa ofiitiin osoo hin taane maqaa Allahaatiin dhufe maqaa Rabbii tokkochaatiin maqaa uumaa tokkochaatiin dhufe. Qur'aana kana gubbaarraa kaastee gadi yoo ka dubbistu taate Faatiyaa fakkeenyaaf suuraa Faatiyaa marraa yeroo eegalu bismillaahir rahmaanir rahiim jedha malee maqaa eenyuutiin hin eegalu maqaa Nabi Muhammadiitiin hin eegalu maqaa Waaqayyootiin maqaa Rabbii tokkocha uumaa tokkochaatiin eegala. Herreegi Suuraa 114 jira. Boqonnaa 114 jira. Boqonnaa 114 kana keessatti guutuu Qur'aanaa keessa bakka 114 jira. Bismillaahir rahmaanir rahiim ka jedhu. Qixa suuraatiin. Ka garuu bismillaahir rahmaanir rahiim jedhee eegalu bakka 113 jira. Suuraa Tawbaa malee hundi isaa bismillaahir rahmaanir rahiim jedhee eegala. Kanaafuu walumaa galatti bismillaahi meeqatu keessatti argama? Bismillahi 114 suuraa meeqa keessatti suuraa 114 keessatti suuraa namli keessa bakka meeqa jira bakka 2 jira suuraa namli keessatti bismillahir rahmaanir rahiim ka jedhu hayye kanaafuyyuu suuraa namli keessatti bakka 2tti yoo ka argamu taate suuraa 114 keessatti bismillahir rahmaanir rahiim 114 jira jechuudha. Allahu akbar. Kanaafuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Qur'aana kana maqaa ofiitiin osoo hin taane maqaa eenyuutiin fide maqaa Allahaatiin. Rabbiin illee suuraa 100 suuraa 7 suuraa boqonnaa 7 ayata 158 irratti maqaa Allahaa isa samii fi dachii uumeetiin isa irraa isa mootummaan isaa kadachiif samii ta'e irraa gara keessan dhufe gara hunda keessaniitti dhufe jedhi yaa Nabi Muhammad jedheeniin. Nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam arrab irraa gara keessan dhufee jedhan. Kanaafuu Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ka inni irraa dhufe maqaa inni ittiin dhufeen illee maqaa Allahaatiin maqaa Yesuusiitiinis hin dhufne maqaa ofiitiinis hin dhufne maqaa eenyuutiin dhufe maqaa uumaa isa tokkochaatiin dhufee jechuu. Tole itti fufnaan mallee. Ammas wangeela Yohaannis boqonnaa
ja lakkoofsa 12 irraa kaasee 13 irratti an waan baay'ee isinii dubbadhuun qaba garuu ammaaf baachuu hin dandeessan jedhe. Maaliif baachuu hin dandeenye? Wanti isaan baachuu hin dandeenye hedduu sammuu xiqqoo waan qabaniif ammaa kun nu rakkisaaraniimi yoo nu waa ittiin nu baadhachuu dadhabaa jiran waan guddaa baadhachuu hin danda'u sammuun isaanii. Ajiib! Waan baay'ee kan isinitti hedduu qaba garuu ammaaf baachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumatti isin geessaa jedhe. Hafuura dhugaa kan jedhame eenyunni? Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Laal Yohaannis 1:4 lakkoofsa 1 irratti hafuura dhugaa fi hafuura sobaa jedhee jira. Hafuura dhugaa jechuun raajii dhugaa jechuudha. Hafuura sobaa jechuun raajota sobduu jechuudha. Kanaafuyyuu wangeela Yohaannis 1:16 lakkoofsa 12 irratti hafuura dhugaa kan jedhame raajii dhugaati. Raajiin dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumatti isin geessaa. Inni of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhaga'uu isinitti himaa jedha. Hayyee waa'ee kanaan Rabbiin dubbatee jira. Dubbatee jira. Eessatti dubbate? Suuraa 53 ayata 3 irraa wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyu yuuhaa. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam lubbuu ofii irraa ka'ee waan takkan dubbatu waan dhaga'u qofa dubbataa jedhe. Lubbuu ofii irraa ka'ee fedha lubbuu isaa irraa ka'ee hin dubbatu. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إرجع ربين إستي إرجو قف دبتاج. وان كان يسوع كريستوس أسين درا دبته في دربيرة. أكن نبي محمد أفرّا كاسين دبني وان نجاو قفا والرب الرا نجاو قفا كني دبته. كن كيس دبي بقولنا كذا سدّي لا كوس كذا سجلي في الدم مرات اللي دبته ما في جرا. تولي هيه. ورّي ددفا نيلا برّي فتشون ندن وربّتشون ندتن. من يصدّوها يجوا كريستانوني. هيه. بودا بريفتني تقاسا ساولين هي سورة نجم بقولنا شنتمي سدي آيات سديه الراكاسي هجا آيات أفوري رتي ربي واي كنا دبت تولي هي أنا فيس ألفين نافك الناجد إندي إسن كيسة تراجد أما اللي إسن كيسة جراتاجد إن يسوع كريستوس عليه الصلاة والسلام نبي محمد نفكون إرجمان راجد نفكوني إسن كيسة تراجد ربي واي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سورة حجراتي كيسة تجافة نتمو إعلاموا بيكا جد واعلموا بيكا إسن كيسا إرقما ربي تجرانون جد وفيكم رسول الله إسن كيسا إرقما الله تجرى جد نبي محمد عليه الصلاة والسلام نكيسا جد برنون نساء حديث نساء جالل نساء وانت هندي نساء نكيسا جد الله أكبر ملالا نكيسا جد واعلموا أن فيكم رسول الله إرجع نبي محمد عليه الصلاة والسلام نكيس سجر دبين أنيو دبين يسوع كريستوس دبتسون نبي محمد إرتّرها وتمجد دبين يسوع كريستوس عليه الصلاة والسلام إني إسن كيس سجرات جلسون نكيس سجر كونه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أما اللي نكيس سجر جهل النساء برنون نساء حديث نساء وانت هندي نساء وروني علماء تامال دالن علمي كان دالن نبي محمد عليه الصلاة والسلام بيكم سكن دالن قبين وين نالشسن نبيون نقافة براتوت إساني برسيسن علماء تقافة برسيسن قبين نالشسن مال لالشسن بيكم سدالشسن كناف